isiniin jedha. Achumaan lalii keessaniin welcome jedhanii baga nagaa dhuftee naan jedha jechuudha koomentiidhaan hundumti keessaniyyuu. Akkasiin baga nagaa dhuftee naan jettan nan fedha jechuudha. Namatti tola hundumti keessan welcome akkanaan jettanuun barbaada. Namoonni amma kanatti na bukkee taatanii na jajjabeessitan hundumti keessan guddaa tokko galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuunis immoo baay'ee tokko walitti deebina. Viidiyoo tokko tokkoon wal arguu dandeenya darbinee waan ta'eedhaaf amma viidiyoo itti aanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan turaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Baay'ee. Ishii hordoftoota chaanaalii Lalii YouTube nagaa fararree Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Jirtu nagaa keessanii duraan dursee viidiyoon ammoo yoo natti dhufu dhiisuu kootiif dhiifama guddaan isiniin jedha. Viidiyoodhaan dhufuudhaaf qaatee yaadaa ture garuu xiqqoo ishee haalli naaf hin mijanne ture. Har'a maaliif dhufte yoo jettan immoo har'a isinii wal baruuf hin dhufe jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni dursee nama wal baruu qaba. Dirqama eenyummaa isaa ibsuu waan qabuudhaaf har'a isinii wal baruudhaaf hin dhufe. Eenyuun akkan tahee eessa akkan tahee eessa akkan jiru hundumayyuu isinitti hime isiniidhaan wal baruudhaaf hin dhufe. Ani akkuma beekamu laliseen jedhama jechuudha. Namoonni baay'een na beeku. Maqaa baasii hin barbaachisa. Lalisee Gobanaan jedhama. Mucaa dhalattuu Ilooti jechuudha. Dhalattuu Ilooti bakkiin jiraachaa jiru amma immoo Joordaanii ammaanidha jechuudha. Biyya Joordaaniin jira jechuudha. Achumaan namoonni Joordaanii jirtan haayinaan jedha. Achumaan haayinaan jedhaan isiniin jedha. Har'a kanaaf isinuma wal baruudhaaf hin dhufe. Namni jalqaba irratti eenyummaa isaa eeggatu barsiisee booddee wantoota itti yaadee fi wantoota irratti hojjechuu barbaadu wantoota gochuu barbaadu tokko itti fufa jechuudha. Waan ta'eedhaaf isiniin jedha. Achumaan immoo namoonni ammayyoo naatti sabiskiraayib shee laayik naaf gootanii baay'ee tokko guddaa tokko galatoomaa eebbifamaan isiniin jedha. Biyya keessa biyya alaa jirtan warra jirtan hundumti keessan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Asirra namoonni baay'een kan hordofan ijoolleen biyya koo baay'een ni jiru jedhee yaada. Ijoolleen biyya koo baay'ee jiru. Namoonni na beekanis hedduu jiru. Namoonni na hin beeknes baay'ee waan jiranuuf namni hundee irratti wal beekuu waan barbaadu wal baruudhaaf jechuudha. Kan inni irra dhufe viidiyoo shoortii isinii hojjedha. Viidiyoo gabaabduu hojjedha jechuudha. Kanaaf egaa daftanii wantoota tokkotti argamtanii hojjechuu wantoota tokko irratti socho'uudhaaf iddoon keessan baay'ee tokko murteessaadha. Bakki keessa isin jirtan iddoo isin jirtanu wanta tokkoof baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yaalli namaaf hin mijatu xiqqoo ishee biyya ammaa kana keessatti obboloonni koo biyya ammaa hundinuu waan beekanuuf kana booddee garuu akka fedhaa fayyamaa Waaqayyootti akkaataa nuu danda'ameen haala nuu danda'ameen wantoota tokko tokkoon yaadaan gorsaan akkasuma wantoota garaa garaatiin chaanaaliin kun chaanaalii wantoota qajeelinaa gaarummaa qulqullummaa fi wantoota adda addaa chaanaalii hojjetuu fi chaanaalii banamedha jechuudha. Chaanaalii wantoota qajeelinaa wantoota fuula isaa duratti jaallatamaa ta'an chaanaalii hojjechuudhaaf banamedha. Yoo fedhaa fayyamaa Waaqayyoo ta'e as keessatti illee osoo hin taane yoo fedhaa fayyamaa Waaqayyoo ta'e Waaqayyoo nu gargaaree hunduma nu dabarse gara fuulduraatti jechuudha. Chaanaalii wantoota hedduu bakka wantoota gurguddaa hojjetu wantoota adda addaa hojjetudha jedhee yaada. Ana qofa osoo hin taane walii keenya wajjiniin jechuudha. Hojjenna silaa immoo dafee dhufeeran ture asitti viidiyoo wanti ta'e na mudate mudannoo sun hunduma irraa barattu isinitti himuu nan danda'a gara fuulduraatti jechuudha. Kanaaf yaalli naa mijachuu dhiisuudhaan viidiyoodhaan dhufuu hin dandeenye. Amma garuu wantoota tokko tokkoon wantoota na fayyade akkasiin fayyaduuf wantoota tokko tokkoon karaa tokko tokkoon yaadota tokko tokkoon hundumti keenya kana booddee walitti deebina. Kanaaf iyyuu chaanaalii kiyya sabiskiraayib shee laayik naa gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Achumaan lalii keessaniin welcome jedhanii baga nagaa dhuftee naan jedha jechuudha koomentiidhaan hundumti keessaniyyuu. Akkasiin baga nagaa dhuftee naan jettan nan fedha jechuudha. Namatti tola hundumti keessan welcome akkanaan jettanuun barbaada. Namoonni amma kanatti na bukkee taatanii na jajjabeessitan hundumti keessan guddaa tokko galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuunis immoo baay'ee tokko walitti deebina. Viidiyoo tokko tokkoon wal arguu dandeenya darbinee waan ta'eedhaaf amma viidiyoo itti aanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan turaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Baay'ee.